Pireezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Sisi Masriin qaamni kamiyyuu walabummaa Somaaliyaatti akka bu'u yookaan nageenya ishee fi yaaddoo akka ta'u hin eeyyamtu jedhaniiru. Pireezidaantii al-Sisiin kana kan dubbatan dilbata kaleessaa gita isaanii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin Kaayirootti erga mari'atanii booda ibsa kennan irrattidha. Itoophiyaa fi Somaalilaand haasaa pireezidaantii Masrii kanaaf deebii kennaniiru. Goorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa wanti isaan kakaasee michummaa Somaaliyaa waliin qaban osoo hin taane diinummaa Itoophiyaaf qabanidha jedhaniiru. Galaanaa Balaayii bal'isee isinitti hima. Goorsaan dhimma nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseen haasaa pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi dilbata amajjii 21 bara 2024 taasisaniin walqabatee yaada maxxansaniin michummaa Somaaliyaaf qaban caala diinummaa Itoophiyaaf qaban agarsiisan jechuun ibsan. Ambaasaadder Redwaan Huseen maqaa biyyaa yookaan aanga'aa biyyaa osoo hin dhayin yaada X yookaan duraan Twitter jedhamu irratti maxxansan keessatti qaamoleen yeroo Soomaaliyaan akka jabaa deeggarsa fedhaa turte deeggarsa gahaa hin goone amma michuu gaarii ta'uun of dhiyeessaa jiru kaka'umsi kana ammoo michummaa Somaaliyaaf qaban osoo hin taane diinummaa Itoophiyaaf qaban irraa maddaa jedhan. Pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi tibba kana pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudiin Kaayirootti simatanii kan mari'atan yoo ta'u ibsa dilbata kaleessaa miidiyaaleef kennan keessatti eenyuyyuu Soomaaliyaa irratti akka roorrisu hin hayyamnu jedhan. Waliigalteen Itoophiyaaf handaara galaanaa argamsiisa jedhame Somaalilaand lafa seeraan qaama Soomaaliyaa ta'utti beekamu waliin mallattaa'u booda Masriin ifatti Soomaaliyaa cinaa akka dhaabbattu waliigaltichis tokkummaa daangaaf birmadummaa Soomaaliyaa kan sarbu ta'uu ibsiteetti. Teessoo liigii biyyoota Arabaa kataate Masriin hidha guddicha Itoophiyaan Abbayya irratti ijaaraa jirtu walqabatee Itoophiyaa waliin waggoota darban atakaroo jabaa keessa jirti. Oduun waliigaltee Somaalilaandiif Itoophiyaa erga dhaga'amee booda Pireezidaant Hassan Sheikh Mohamud gara Masrii daawwannaa hojiif akka imalan affeertee ture. Pireezidaant al-Sisiin ibsa miidiyaaleef kennan keessatti Soomaaliyaan biyya Arabaa waan taateef akka seera liigii Arabaatti mirga daboon balaarraa of ittisuu argachuu qabdi ka jedhan yoo ta'u kan hin dubbachaa jiru biyya kamuu sodaachisuuf osoo hin taane ifa gochuuf dubbachaan jiraa jedhan. Eenyuyyuu Soomaaliyaatti akka roorrisu lafa isheerrattis akka aggaammii godhu hin hayyamnu. Sirriitti ifa akka ta'u kan hin dubbadhu obbolaa Masrii irratti aggaammiin kamuu kan hin hayyamamne ta'uudha. Keessumaa obboloonni keenya akka isaan gargaaru nu gaafataniiru yoo ta'e jechuun Pireezidaant Abdel Fattah dubbataniiru. Itti dabaluunis Soomaaliyaa irraa cittuu lafaa tokko qabachuu fi to'achuuf yaaluun tasumaa waan hayyamamu miti jedhan. Goorsaan dhimma nageenyaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseen waliigalteen Somaalilaand waliin taasisan dhimma daldalaaf qofa malee kan lafa kutanii ofitti dabaluu kaayyeeffate miti jedhan. Kaayyoon waliigaltee kanaa lafa biyya biraa ofitti dabaluu yookaan walabummaa biyya kamuu tuquu miti. Itoophiyaan kutannoo nageenyaa fi tasgabbii Soomaaliyaatti fiduuf qabdu dafqaa fi dhiiga ilmaan isheen agarsiisteetti jedhan. Galmi keenya walirratti kan hirkatedha akka jedhan Ambaasaadder Redwaan waliigalteen walhubannoo Somaalilaand waliin mallatteessine kan wal utubuu fi michummaa biizinasii Itoophiyaan akka ulaa galaanaa argatu taasisudha jedhan. Dhugaan jiru kana ta'e osoo jiru qaamoleen tokko tokko yeroo Soomaaliyaan rakkoo hamaa keessa galtee deeggarsa barbaadaa turtetti birmannaan gooneef har'a michuu dhiyoo Soomaaliyaa of fakkeessanii dhiyaachaa jiru. Wanti isaan kakaase michummaa Soomaaliyaa waliin qaban osoo hin taane diinummaa Itoophiyaaf qabanidha jedhan Ambaasaadder Redwaan. Muddamni amma dabalaa dhufe kun kan fayyadu qaama alaa carraa kana eeggataa jiruudha ka jedhan Redwaan Itoophiyaan ibsa baasuu yookaan dubbii hammeessuu qofa osoo hin taane biyyoota ollaashee waliin karaa nagaa mari'achuun furmaata jettee amantii jedhaniiru. Galgala kanammoo ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen Masrii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu ibsuun garuu jiddu seentummaa qaamolee alaa kamuu cimsinee balaaleffannaa jedhe. Yaadni gama mootummaa Somaalilaand irraa dhaga'ame kun dubbii Pireezidaant al-Sisi dilbata kaleessaaf deebii kennamedha. Ibsichi dabaluunis qaamoleen fedhii qaban hunduu tasgabbii naannichaa fi hariiroo ijaaruu irratti akka xiyyeeffatan jajjabeessinaa jedha. Kanaanis Masriin tattaaffii ishee dippiloomasii lola ollaa isheetti adeemaa jiran kanneen akka Sudaan, Liibiyaa fi Gaazaatti akka xiyyeeffattu jajjabeessinaa jedha. Ibsi kun dabaluun Somaalilaand qaamolee kaan wajjin ta'uun gaanfa Afrikaatti nageenya buusuuf qophii ta'uu eeree jira. Saba Wagamraa keessatti gandoota 12 amma dura harka hidhattoota dhaaba sosochii dimokiraatawaa Agaw jala turanitti hojjettootaa fi uummata deebisuun eegalameera. Waraanni Tigraay wayita eegalutti hidhattoota Tigraay waliin ta'uun mootummaa lolutti kan ture sosochiin kun walakkeessa ji'a darbee ture mootummaa waliin waliigaltee nagaa kan raawwate.
bulchiinsa saba Wagimraa aanaa Abargallee gandoota 12 keessatti caasaa mootummaa diigamee ture iddootti deebisuuf mootummaa fi hidhattoonni waliigaluu isaanii hordofee hojjetoota mootummaa gandoota kanatti deebisuun eegalamuu bulchaan aanichaa obbo Alamuu Kifilee BBCtti himani. እስካሁን 12 ቀበሌዎች የነበሩት ከመንግስት ስር ውጭ ናቸው የነበሩት hanga amma gandootni 12 to'annoo mootummaa ala harka qaama sosochii dimokiraatawaa aga'uu yookaan aga'uu shangoo jedhamuu fi kanneen biroo jala turan amma erga waliigalteen raawwatame booda isaaniifis nuufis kallattiin kaa'amee jira. Gama keenyaan kallattii mootummaan kaa'ame keessaa tokko hojjetaan mootummaa gara gandoota kanaa galee tajaajila mootummaa akka kennuudha. Kan amma ergaa jirru barsiisota, hojjettoota fayyaa, kan qonnaa, ogeeyyii bulchiinsa lafaa, hojjettoota waldaalee fi seektaroota hanga gandaa caasaa qaban akka socho'an gochuudha. Barsiisaan qofti gandoota kana keessa ture 600 ture. Amma gara gandoota kanaatti ergaa kan jirru kan hanga ammaa magaala qubatee ture walumaa galatti hojjetaa gara 1,300 ta'udha. Haalli gandootni 12 kun keessa turan sadarkaa nama gaddisiisurradha. Barnootaan qofa yoo laalle waggoota 4 darbaniif barnoota homaa kanneen qara'aa hin turre amma simachuutti jirra. Qotee bulaan galtee homaa fayyadamaan turre madaabaraan fayyadamu. Haadholiin ogeeyyii fayyaa biratti hin dahani. Sababa dhibee namni du'e baay'eedha. ባየ ረኮ ኬሰ ቱረን ብዙ ነውና በጣም በችግር ውስጥ የነበሩ ቀበሌዎች ናቸው። ዱረታን ዳባ sosochii dimokiraatawaa aga'u obbo Kiroos Romaa caasaan mootummaa gandoota harka isaanii turanitti deebi'aa jiraachuu mirkaneessuun dhimmi siyaasaa fi nageenyaa gandoota kanaa ammallee hooggansa isaanii jalatti akka itti fufu garuu BBCtti himaniiru. የመንግስት ሰራተኛ ብቻ አይደለም እኛን ሰክቶ ወረዳ ላይ የነበረውን gandoota 12 keessatti nun sodaatee aanaatti baqatee kan jiru hojjetaa mootummaas ta'ee hidhataan qaamni hunduu bakka turetti haa deebi'u karoora jedhu qabannee socho'aa jirra waan ta'eef amma hojiin jalqabaa miira jibbaa jiru balleessuun tajaajiloota deebisuudha. Waan hunda banaa gochuu jechuudha. Yaaddoon nageenyaa akka hin jiraanne qofa nuti eegnee sochiileen hawaasummaaf dinagdee akka itti fufan ta'ee hojiin bulchiinsaa ammoo takka turee kan ilaallu ta'a. Warri kaan garuu bilisummaan banaa ta'anii akka socho'anidha. Kanarraa ka'uun torbanoota lamaan darban sochiin eegaleera. Hojjettoonni mootummaas hooggansi aanaalees gammachuu qabu. Rakkoon kanadha jedhamus hin mudanne. Kan nu geggeessu waliigaltee keenyadha. Fakkeenyaaf nuti Abargallee aanaa xixiqqaa lamatti qoodne. Caasaan isaa nu harka jira. Bulchiinsi isaa jechuudha. Dameen siyaasaa nu jala jira. Marii booda erga dubbannee booda suuta isas dabarsinee kan laannu ta'a.